Ijool. Jirtu. Ija kooti moo ana? Ija kooti moo? Hubiyyeedha kun. يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه والله لازم hubiyyee jechuudha. Hubiyyee hin beektu jedhee yaada. Tugiriidha hin beektu jedhee yaada abbaan manaa ishee. Hubiyyeen iddoo jireenya qabattee gara yoon dogongoruu baadhee gara waggaa 5ffaa seentee jirti jechuudha. Waggaa 5ffaa kana keessatti ilmoo tokko qabdi, lammaffaa immoo garaatti baatti jechuudha. Suudii turte duraanii jechuudha. Suudiirra akka galteen mucaan kun jaallatee fuudhee sargii godhatee jechuudha. Sargii godhatee fuudhee jechuudha. Akka kanaan otuma waliin jiranii maashaallah namatti tolu. Jaalalli isaanis namatti tola. Takka maqaa isaatiin isa waamte hin beektu gizee hunda fiqir jetti malee takka maqaa isa waamte beektu fiqir jetti yeroo hunda gizee waamtu jechuudha. Afaan haatoo jiranii bakka biraa mana kiraa keessa turanii amma immoo akkuma namaa dalagatanii mana bitatanii Finfinnee keessa jiru jechuudha. Finfinnee kan jiraatanii mana bitatanii haala bareedaatiin Finfinnee keessa jirti. Sarraateenyaas godhattee dhugaa rabbii sarraateenyaallee akka sarraateenyaatti ilaalan jirtu tuubii bantee fi gobozii taatee tuubiyyuu rikeerdii cabsitee jirti sarraateenyaan isheeyyuu jechuudha. Sarraateenyaa ishee sanaaf nama gaarii namaa ooludha. Hubiyyeeni nama keerii namaa yaadaa oolu akka sarraateenyaatti ilaaltu akka ilmoo isheetti ilaalti. Manallee akkuma ishee kanatti akka isheen bittu gootee qabdii kaffaltee jirti. Sarraateenya sanallee akka isheen karaarraa baatee akka isheen akkuma namaa tokko bakka geessu maatii ishee illee akka isheen ofitti sassaabbattuu fi waan utubii sanarraatiin mana isheefillee akkuma kan isheetti waa irraa kaffaltee manallee akka isheen bitattu gootee jirti sarraateenyaa ishee jechuudha. Baay'ee tokko namatti tolta. Nama gaarii nama yaadudha. Amma waggaa 5 keessatti har'a akkuma argaa jirtanii jaalallee abbaa manaa ishee akka jettetti ani kan namni garuu saayitii kanatti intinii fayyadamne hin jiru. Bakka isheen turte baatee hin beeku. Ani pirankiidha hojjetu ta'e hin beeku kan eengaddaati. Amanuu dadhabee jarri kun pirankiidha hojjetu moo akkamii jedhee yaada keessa nagalee mana arga viidiyoo ilma lakkisu jechuudha. Alii obboleettii isaatu viidiyoo obboleettii isaa irratti gadi gadhiisama. Alii viidiyoo abbaa manaa ishee irratti, alii goddanyoota isaanii irratti gadi gadhiisu hedduu kana jechuudha. Tuubii jarri kun pirankiidha hojjetu moo maa inni jedhee manniisee jechuudha. Gaafa intala obboleettii isaa wajjiniin hin naqa jettee goddanyoota isaa wajjiniin karaa irratti viidiyoo akkan argetti karaa irratti isaan rakkisaa jirti. Mana deema jettee diddee mana deema malee jette nama mana fuudhanii geessanii mana isaa direessii jechuudha. Jechi giraana gabba ammayyuu wanti kun dhugaa jechuufis an beekaa wallaahi soba jechuufis dhugaa jechuufis gara lamaanittu na gaddisiisee jechuudha. Na rakkisee jira jechuudha wanti kun dhugaa dubbachuufi. Fuudhanii gizee mana deemanii bishaan dhuguuf akkas ofitti qabatee ture jechuudha. Yoo intala kana arge burcuqqoo gadi gadhiisee burcuqqoon hin cabdee jechuudha. Naasuu guddinarra. Parankii akka jettanii fudhanneef hin beekaani wallaahi giraana gabba'e. Burcuqqoo harkarraa gaccabee jechuudha. Lafatti dhahamee burcuqqoon cabe naasee wanta sana arge jedheema burcuqqoo gadi gadhiisee cabee achumarraan axxee itti rarraatee dubbiste hubiyyee gaafattu akka goddanyoonni odeessanis abbaa manaa kootii situnarraa fudhate malee birrii na nyaateera birrii waggaa 2 muluu hanfee haa ta'u isaa booda sana argine han barbaade haa ta'u ani ma birrii gaafachuun ifne isa barbaacha dhufee jette intalli. Isa barbaacha dhufee malee ani birrii miti. Birriin yoo jiraates yoo badee jiraates ani immarraan qabu birriin barbaada malee jette. Lakka binee takka wallahi nuti lakka abbaa manaa jedhamee tifaan irra galama. Bineensa wajjiniin mana galamaayi yoo dubbii kun dhugaadha ta'e dhugaa rabbi
bineensa jenneetiin immoo abbaa manaa jedhaniitiin faanarra jiraatanii otoo nama wajjin jiraatu bakka biraa wallahi ani bakka mucaa kana yoo dhugaatti yoo wanti kun barankiin taane iddii mucaa kanaati namuma tokko dhugaa rabbi nama gaariidhaan jedhina namni kun nama gaarii jettanii fudhatina gaarii rabbi malee hin jiru dhugaa rabbi na gaddisiise achumarraa washeen ageessu biyyaan hubiyyaan fikir jettee waamteeti intallillee fikir jettee waamte harakaata gochaa jirta ka hubiyyee waamtutti waamaa jirti jechuudha. Hubiyyeen achumarraan naasuu sana keessa isheenillee of wallaaltee kuftee jechuudha. Yoo kuftu sana akka barankiin jenneef hubiyyee fuudhanii mana kiimitti deemanii jechuudha. Gaafa sana guyyaa gaafa sana mana kiimii geessisanii deemsisanii achumaan viidiyoon sun dhaamtee jechuudha. Viidiyoo cufatanii jechuudha. Ammallee deebanii mana kiimii gizee gashan haan obboleetti irratti gadhiisanii viidiyoo ammas yaanu goddeenya walumti isaa hin beekamu. Har'a ammoo haati manaasaa dhukkubsattee kuftee gaafa sana of gadhiiste achumaan of wallaalte iddee teessutti. Kuftee mana kiimii of wallaalte mana kiimii galte intala harka qabatee isheen hin ciisti bilitoosiin itti dhaatamee jira. Bilitoosiin harka isheerra jira itti dhaatamee jechuudha. Intala sana harka ishee akkasitti qabatee bukkee ishee bu'ee ol galee jechuudha itti. Wallaahi dhugaa rabbii miti dhiirri lakkaa ammasiin tokkoffaa dhugaa sanitti makkaarraa koo gaddeen beeku. Tokkoffaa yoo waaqa tokkoffaa hambirriif sin jaarratutu jira. Tokkoffaa immoo ammasiin malkii qabdanitti malkii keessanis sin jaallataa jechuudha. Gaafa sin malkii dhabdani gaafa sin waa hundaa dhabdani darbee akkuma mucaa kanaa jechuudha. Darbee hambiraa malkii qabu sin irratti barbaadaa jechuudha. Gaafa sin malkii keessan dhabdani gaafa sin jireenya keessatti jechuudha. Dhugaa rabbii darbee inni hambiraa malkii qabdu ariyaa jechuudha. Yoo wanti kun dhugaadhate. Amma achi waa bidig jettee bilkootitti dhaatamee jiru bidig jettee kaatu fuulduratti isa argite jechuudha. Maalajii dhuftee maal sitti balleesse jettee himimmaan ani garuu pirenkii akka kanatti hojjetti jedhee ani hin beeku wallaahi. Ishee tokkoffaa dubartii ulfaadha. Dubartii ulfaa boqonnaa barbaaddi. Dubartii ulfaadha. Borcii qabdiiti garaan ishee xiqqoo guddate malee akka ji'a sadiiti moo ji'a afuriiti ulfisheeyyuu jechuudha. Obsa barbaaddi jechuudha. Intini bakka ciqiciqiin tokko aarii tokko hin barbaaddu dubartiin ulfaa jechuudha. Wayin pirenkii hojjetu jechuuf. Akkasitti intala qabate harkasaa wal keessa gashanii fuuldura dhaqee dhaabate jechuudha. Yoo waa agartu sana wallaahi annan boo'e ishee wajjin dhugaa sanitti mamti dhugaa natti hin kolfiina nan boo'en himimmaan koo xaragadhee hin boo'en hin boose qalabatii harka isheerra baaste jechuudha. Otoo pirenkii hidhatee qalabatii harkarraan baasamee intiniin jedhamu jechuudha. Qalabatii isa harka isheerra fuute hoo qalabatii keessa narraa deemii fudhuuti ijumaa si arguun barbaaduu jette. Galgalee ilaaleere gaarabbii sanitti miti dhiiramu yaa ilaaha illallah akka har'aa koo lapheen na cabeen beeku. Hinuman argaa akka har'aa kanas dhugaa rabbii akka har'aa kana abdii kuteen beekoni. Dhugaa sanitti mamti lakkaa mucaan kun hubiyyee jennaan lubbuu hin qabuufi jechuudha. Isheenis fiqir jetti. Jaalalli isaanii jaalala bareedaadha. Waliin ilmoo tokko argataniiru. Lammaffaa garaatti baatti jechuudha. Waliin jireenya bareedaa irra ga'anii jiru. Har'a gizee hudduu duuba ishee deemnu birrii kana intala kanarraa fuudheera yootes intala kana wajjiniin duraanis ture yoo jiraates maaliif otoo tokko jirtuu tokko qabuun maaliif dhufe duraan? Tokko wajjiniin otoo jiranii tokko ari'uun maaliif dhufe duraan? Baay'ee tokko na gaddisiise wallaahi. Akka har'aa koo kana gaddees hin beeku. Akka har'aa koo kanas boo'ee hin beeku garuu. Maaliif boocha isheen boossu mimmaa ishee kana garuu parankii fi mimmaa ishee kana akka kanaa hin galaasti jedhee ani yaadu hin fudhadhu dhugaa rabbii. Achi keessattis parankiif jettee mana kiimii galtii jedhee yaadu ani. Parankiif jedhee namni mana kiimii keessa galu garuu. Bilitoosiin itti dhaatamee hin jiru. Parankiif bilitoosiin namatti dhaatama. Namatti dhaatamu abada. Parankiif jettee immoo qalabatiin kun egaa guddaadha. Qalabatii ofirraa baastee harkatti hin laattu jechuudha. Otoo parankii hidhate. Kana harka qabatee intala deebi'ee tazanaanna'ee biraa ba'ee jechuudha. Qalabatii isaa harka isaatti qabatee biraa deemee jechuudha. Argitanii?
kanumadha jechuudha. Dhiirri jechuun saree jechuudha bara. Sareedha dhiirri. Bakka tokko dhaabbatu. Jireenya qabatees jireenya sarara gadi dhaabatte. Asii quba kaa'a. Asii quba kaa'a. Dhugaa rabbii hanzabana kana walumaayyuu wallaalleerra. Wallaahi giraa nama gabba'a. Giraa magallee jira. Wanta barana kana giraama nama gashaa wanti dhufaa jiru wanti dhagaa jiru laphee nama cabsa. Nama miidiyaa kanarraa immoo namni dhamanu yeroo hunda kana pirinkii hojjetu jedhu yeroo hunda isa dhugaallee namni dhugaa jedhee isinirraa fudhatu hin jiru dhugaa rabbiiti. Nama miidiyaa dhugaa jedhee namni irraa fudhatu hin jiru suma dhugaa iyyuu jechuudha. Kanaaf wanti kun dhugaa otoo dhugaan taanee har'a qalbatii har'a harka isheerra baastes ittiin laattu. Kana biraan immoo himimmaan kana dubartii ulfaatii himimmaan isheerraa akkasiin gala'u kuni parankiif jettee akkas kana ani beeku wallaahi akka kana cannaqamtee akka kana waan guddaarra obbuusti jedhee yaadu waanuma dhugaatii natti fakkaata. Ani beeku himimmaan ishee keessaa bu'uuma nama gaddisiisa. Suuraan illee waliin ka'anii ilaalaa jirti silkii keessatti argitaniittu akkuma argitan kunuu asirrattu fiddee keessetti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee qabatee jechuudha. Achi billitoosi sana ofirraa akkasitti cirtee lafa naqxee baatee washeen qaeltu dooftora itti waamanii saatii sanatti jechuudha. Dooftorri dhufee jechuudha. Itti waamanii dooftorri dhufee achumaan viidiyoon sun illee hin dhaabatte viidiyoon dhumtee jechuudha. Maaliif jechuu barbaadeen dhugaa rabbii abbaa manaa wajjiniin jirraa. Abbaa ijoollee kooti, abbaa maalii kootiin jedhiina dhugaa rabbii barri bara nama sodaachisu ta'eera. Barri bara badaa ta'eera. Rabbiin bara kana wallaahi rabbumti haa qayeeshu dhugaa rabbii. Nama sodaachisa jamaa. Dhugaa rabbii nama gaddisiisas nama sodaachisas. Otoo waliin nyaattu, otoo waliin dhuddu, abbaa manaa kootu, abbaa ijoollee kootu otoo jettee ati wajjiniin jirtu waa biraa dhufa duuba keerra. Waan sin hin beekne, waan sin takka hin yaadne, waan namni kun kana hojjetaa jettanii takka hin yaadneetuyyuu sinitti dhufaa jechuudha. Otoo teessanii jechuudha. Baay'ee tokko gadditee jirti. Baay'ee tokko kanaan nama garaatti baatudha. Silaa namni garaatti baatu cinqitii hin danda'u. Mataasaa firii godhee boqonnaa barbaadaa jechuudha. Akka kanatti wanti akka ibidda kanaa na gubee baay'ee tokko na aarseyyuu bahaniin viidiyoo irratti arge yoo waa dhufu lakka birayyuu hin jiru jechuudha. Intala wajjiniin deemee jira. Harka qabatee ol galee jechuudha. Edda isheen ciistutti intala harka qabatee achi teessee immoo maal hojii dhufte wayii jettu biyyeen si gaafachuu dhufne yenee fiqir ta'ii yoo isheen didde dhiisi jetti yenee fiqir dhiisi yoo isheen didde jettiin dhugaa rabbii isheen bilitoosiin harkatti dhaatamee jira. Maal majii natti fiddee dhuftes maal hojii ofii kee dhufte jettee boossi. Maal hojii dhufte maal sitti balleesse maal si godhe jennaan ati maal si miidhe maal godhee si miidhe jennaan kana narratti hojjechuudha jettee mimmaa ishee kanatti hin galaaste jechuudha. Kanatti wanti kun dhugaadha jedhee dhamanii jechuudha. Duraan jidduu gadda sana dhamannee jechuudha. Yoo isheen akka kanaa boosu tokkoffaa immoo qalabatii pirankiif jettee qalabatii kana ofirraa baastee ho'uus jettiin jedhu ani garuu hin beeku. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Qalabatti harkatti qabatee jechuudha. Kutee intala wajjiniin harka ishee qabatee bayan mallee obboleettii isaa wajjiniin waltumuuf kaadhanii hin tuttu jedhee obboleettii. Hin tuttu jedhee irra dhufee iyyuu qayyarame akka yaa'iiraa. Daqiiqamatti qayyaramti ilaala. Kaasettiidha dhiirri. Dhiirri jechuun kaasettiidha bara. Dhugaa rabbii. Obboleettii isa isheen achitti isheen intala tumuuf kaate irra dhufee harkaan hin qabdu jedhe gattaa'i jedhe. Dhugaa rabbii. Gattaa'e waan si gashuu hin qabu jedhe harkaan hin qabiin jedhe isa sana inni isheen achi haati mana aarii yeroo sanatti inni isheen cannaqamtee bilitoosii ofirraa buttee jechuudha. Harka isheerraa bilitoosii buttee jechuudha. Bilootee harka isheerra jiru jechuudha. Intalarra dhufa jechuudha. Intalarra dhufee harkaan hin qabdu ittiin dubbattu jedha obboleettii isaatiin. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maal utuu dhufaa jira garam deemaa jirra. Fakkeenyaaf amma maalirraa dhabeeti dhiirri kun dubartiirraa inni dubartii gara biraa wajjiniin dudduuba haasa'amuu dhabuun dubartii gara biraa wajjiniin hanuma qabattan wajjiniin yoo gatteessan maal ta'a? Hanuma qabattan wajjiniin yoo jireenya keessan ilmoo keessan guddifattan maal ta'a? Asiiti dubartii tokko qabdanii wajjiniin bulaa waliin nyaachaa waliin dhugaa asii immoo deemtanii asiitiin immoo hanbiraa qabu. Ani baay'ee tokko wallaahi laazim. Hanuma dubbataniyyuu namatti ulfaata jechuudha. Nama gaddisiisa wallaahi laazim. Nama gaddisiisa. Wanti dhufaa jiru walumti isaa hin beekamu. Dhugaa rabbii ani jechuun parankiif akkas ta'u taanaan parankii hojjechuuf
haqilii dhabanii tidaarii isaanii keessatti qalladu yoo ta'e rabbiin akkuma yaaddasinii taasisa dhugaa rabbi. Ila parankiif jettaniiti tidaarii keessan akka kanatti tidaarii akka nama tidaarii hiikee akka tidaarii keessan wal dhiisetti tidaarii keessatti taphattu yoo ta'e akkuma yaaddasinii ta'a guyyaa tokko jechuudha. Wanti kun immoo yoo dhugaadha ta'e immoo nama gaddisiisaa, nama laphee nama cabsaa, akkasiin ol jettanii dhiiran ilaalle sin godha. Wallaahi viidiyoon har'a argeen akkasiin ol jettanii dhiiran ilaalle akkuma sin dhiirarraa abdii kutattanii qophaa jiraattan dhugaa rabbi sinitti hima. Wallaahi aniin argedha. Wallaahi annan booye washeen boossu imimmaan koo wallaahi laazim imimmaan koo akkasiin washeen imimmaan ishee akkasitti gadi nattu kan anillee akka waan intinii ta'e bakka mataa kootti fudheen booyee jechuudha. Lakkaa nama wajjiniin mana galla jenna bineensa wajjiniin mana gala maal akka ilmi namaa bineensinne bineensa dhabboo bineensa wayya ilma namarra bineensa wayya abboo.